ani baay'ee isa jaaladha. Inni garuu Akkaan isa jaalladhu sanin nan jaalladhu. jechi kun jecha dogongoraati akka ilaalcha kiyyaatitti. Sababni isaa akkaataan ani itti jaaladhu fi akkaataan ati itti na jaalattu baay'ee gargara. Ani yookiin jaalala kiyya kana wayita si jaaladhu waa hunda hin obsa jedhee jalqabuma of amansiisee jaalala kana keessa seene. Waan haaraa erga sitti dabalame booda wantoota haaraa sirra argu gaarii ta'ee badaa ta'ee waan argu hundatti obsee tarkaanfadhee ija qabadhee bira tara waan si jaaladhuuf jecha. Laakiin ati yookiin wayita an jaalala kana siif dhiheessu kanatti atullee waan ani irraa sitti tolee na jaalattetu jira. Akkaataan ani itti jaaladhu ani fakkeenyaaf parsantii 100% si jaaladha. Laakiin waa hedduu si obsee bira taruu danda'a. Atillee parsantii 100% na jaalachuu dandeetta. Laakiin wantoota ati obsitee bira taruu hin dandeenye wantoota hedduutu jira. Wantoota hedduutu jira. Yaani jaalala amala akka walii hidhame fakkeenya uumaan kee nama waa irra namaa taruu danda'u miti. Laakiin na jaaladha. Aniin kun gocha kanneen argee isin nan jaaladhu. Isin nan jaaladhu osoo na jaalatte waan kan irra naa tarte. Osoo na jaalatte akkana naa goote jedhee akkasitti fudhachuu hin qabu. Sababni isaa ani uumaan kee adda akkaataan itti jaaladhu onneen tiyyallee adda akkaataan ani itti jaaladhullee adda. Kanaaf bultiin kenna jiruun kenna jaalalli kenna akka yeroo dheeraadhaaf itti fufu yoo ka barbaannu ta'e aniin kun erga nama kana jaaladhe nama kana beekuu qaba. Wantoota inni barbaaduuf wantoota inni hin barbaadu wantoota inni jaalatuuf wantoota inni hin jaalanne namni kun obsa qaba moo hin qabu taate walitti dabalamtee jirtaa miti obsa qaba hin qabu maaltu isa jibbisiisa maaltu isa jaalachiisa kana hunda obsaan anaa miti ka jaalate ka jaalala kana dhiyeesseef anaa miti nama kana dhabuu kan hin barbaanne anaa miti isa caalaatti jechuudha isii caalaatti nama kana dhabuu kan hin barbaanne ana. Aniin kun uf gadi qabee wantoota isii gaarii badaa dakkamaa godni kana hunda erga beeke booda akkaataa saniin irra deemuufii qaba jaalala kana hambifachuudhaaf jecha. Kuni kana jechuun kee ammoo uf miidheetii miti. Uf miidheetii miti. Bakka waan hin taane argatte wanni kun ammoo waan bultii kenna diigu ta'ee wanni kun amala itti ta'ee booda haala isii balleessaa bakka beeketti teessee abboonni kun bareedaa miti wanni kun hin ta'u jaalala kenna waan balleessu kun. Kanaafuu waan kana irraa gori jedhee itti himuu qaba. Laakiin akka an jaaladhu sanitti isiin nan jaalattu jedhee fudhachuu hin qabu. Akka isiin na jaalattu hin beeka. Laakiin gochoota isiitiif haala isii rabbitu akkasii uuma. Isiin akkasitti na jaalatte. Jaalaluma isiitu kana beekuufii qabna. Kana ammoo obsitee yeroo dheeraa erga waliin turte beekuu qabda. Isin jechuu barbaada. Yimkin yaada amma siif hime kana keessatti yimkin ati yaa waan an dabarsuu barbaade siif hin galle ta'uu danda'a. Laakiin cuunfee sitti himu. Atiin kun haga nama san jaalattetti osoo uf hin miidhinitti nama san qabattee nama san wajjin jaalala kee dheereffachuu jiraachuu qabda. Jaalalli kun jiraachuu qaba. Jaalala du'u ta'uu hin qabu. Nama si dura jiru sanitti ammoo akka ani jaaladhuun sanitti jaalala akkasii sannaaf kennaa hin jiru. Jettee nama san dhiittee jiruu kee keessaa baasuu osoo hin ta'in nama san qabattee maaliif akkana godhaa hubattee si miti ka jaalala kana dhiyeessee jaalalli kun akka jiraatu ka barbaadullee isiillee hin barbaaddi jaalalli kun akka dheeratu. Laakiin akkaataan isiin itti jaalattu yimkin adda ta'u yimkin isiin jaalaluma kanaafiyyuu haaraa yimkin gocha isiin gootu sun jaalala. Wanni an godhu kun jaalalaaf jedhee godha jettee laakiin ilaalcha ati itti ilaaltu gochi sun sirrii miti gochi isiin goote sun badaadha. Kanaafuu wantoota akkasii agarte irra tartee jammattu kun akkamitti akkana goote jettee itti kaatee sitti ka'uu osoo hin ta'in jechuudha. Osoo isitti ka'uu hin ta'in obsitee irra dabarfattee jaalalli sun yeroo dheeraa akka jiraatu gochuun qabda. Kanaan ala jaalala keessa yoo obsi hin jiraatin jaalala keessa yoo waliif irra taruun hin jiraatin jaalala keessa faallaa walii ta'uun waan hundatti wal fakkaachuu qabnu. Faallaa ani faallaa waa wahiitiin faallaa isin wantoota kanneen waliif beeynee irra waliif tarree akka jiruun gara fuulduraa deemtu yoo hin godhin yoomiyyuu jaalalli kun tarkaanfii sadaffaan tarkaanfii lammaffaa ima sadaffaan gufatee lafatti kufa. Akka hin gufatee akka gufatee hin kufneef jaalala kana keessa namni tokko laafuu qaba. Jaalala kana keessa namni tokko lash jedhee
jiruun tun akka itti fuftu gochuu qaba. Laakiin laafinni amma inni laafu kun fuulduratti jabeenya isaaf ta'a. Maaliif qajeelatti dhibbaan dhibbatti wal beeka waggaa tokko booda waggaa lama waggaa sadii booda qajeelatti dhibbaan dhibbatti wal beekanii faallaa bakka garaagarummaa qabanitti sanillee walii beekanii jiruun isaanii akka ajaa'ibaa bareedaa miidhagaa deemti. Laakiin yoo namni kun ammoo akka lafee jallattuu ta'ee adada ati itti himtuu inni akkam akka hima qajeelcha osoo jettee harkistu sama harkistu ka cabu ta'e isin waddaan baata waliin hin tuttu si galee. Laakiin ati gama keeti waan sirraa ilaalamu waan sirraa eeggamu gochuu qabdu akka booda dhuma gaabbiin sitti hin dhagahamneef jechuudha. Wallaahi hin beeku si galee si galuu baatee hin beeku laakiin akkasiin galuutti nagaatti.